sangaanaqee mijuu guutee siree afee marga kutee buna akaayee mana haree teessuma keessiif haxaayee bunni danfee manni aaree nan si eegaa atin dhuftu hafuura kee nattin himtu nan si eegaa ati homaa natti kaasta dhibee qomaa taa'ee yaadee murtoodhuma kana booda maan gowwoma maan rakkadhe maan cinqiinsa du'aat ka'een wajjin ciisa jedheen diigee imaanaa koo haree gateen ixaana koo ofirraa hiikee lafa kaa'ee waan harki kee natti hidhee qubeellaan onnee jabaatee baasuuf jennaan ana didee maal godhugaa narraan citu firoomni kee mallattoon keenya dhiigaani onnee koo keessa dhokatta gaaddisa keessa yoo diigani boojitee namooti taatee dursaa laphee koo situ keessatti argama yoo falaxan lafee koo dhiiga koo dhiibanii baqaqsanuu kalee koo gunuunfaanaaf taateetta miiltoo garaaf dhabee koo ormi jedhee dhaadatus akka waan si awwaalee anis qalbiidhaa cabus lafa seente wallaalee jaalalli kan koof kan kee miti jaalala haalaa onnee kootti kuullatteen godaannisa bara baraa kanaaf barri quufaanatti dhufee akka biilgeet sooromuyyuu hiyyoomee namaa gadi ta'ee meezoon narkaa dhibamtuyyuu hongeen bu'ee na haleelee boombaa harar yoon ta'eyyuu akka gamoo peentaagoonii taankiif boombiin na dha'eyyuu dhukkuba dhaba keetiif eelaa jaalala keetiin otuma dhukkubsadhu qaamati dhiistee deemte ormattiin gurguradhu qaamati dhiistee deemte gabbaaseen gurguradhu ormaaf nahuu dhiisiiti ijayyoon sukkuumadhu utubaa kee jiksee waarsaan ciibsu diinqa koo gola kabaja keetti siif dhibaasee dhiiga koo onneen koo kan kee taate aanin ta'u qaama ormaa kaayyoo keetiif jechan bula akka keetti cita mormaa namni ergannachi ba'ee waan inni dubbatu dhaga'ee waan inni hojjetu argee waa'ee isaarraa dubbachuu eegale malee icciitii Haacaaluu Hundeessaa kan gadi fageenyaan beeku kachallee Ambooti. Egaa gootichi onneen gaara keessaa calaqqistuun akka biiftuu ganamaa marartuun akka ilmoo dhabaa dubbattuun quuqama sabaa Haacaaluun Hundeessaa uummata isaa Oromoo daran jaalatuu fi biyya isaa Oromiyaa irraa osoo hin jaalatiin erga godaanee balbala cufamtee banamuu hin dandeenye sanatti galee waggaa 4 guuteetu jira. Haceen akkuma maqaa isaatii Haacaaluudha hundayyuu caalee kan argamudha. Yeroo inni kaan surree keessatti dhumu jiraatti inni immoo jechaan diinatumaa ture. Haacaaluun hunda caalaadha. Haacaaluun jagnummaa fi gootummaa kan walirratti qabudha. Haacaaluun Hundeessaa jirtuu jedhee fumaa immoo jirra jedhaa dubbadhaa jedhee kan dhaloota dammaqsedha. Haacaaluun waggaa 4 nurraa fagaatus galma hin diigamne onnee sabasaa fi sammuu sabasaa keessattis ijaarrateetu jira. Yaadannoo Haacaaluu waggaa 4ffaa ijoolleen Beerut keessatti argamtan juun gaafa guyyaa 29 akka irraan hafne wal argaan gaafa guyyaa 29 juun 29 yaadannoo gooticha Haacaaluu Hundeessaa irratti wal gurbaatti kenni maaltu dhibee obboleetti kee qorichi kenna qoricha maalii kennani eshi gurbaatti kenni gurbaa Irrukutanii yaamu beeuleen hin jiru irrukutanii waan sirrifachiisu miti gurbaatti kenni bakka gurbaatti kenni wallahi waan kana kana dhaga'uun jaalladhu waan gurbaatti kenni mucaasan waadhaa maatti kenname gisee taqqana waatti dhaaf kenni Salaam alaikum obboleesso Salaam alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh maqaan kee eenyu jedhama dhalataa naannoo eessaati ganda kami Adam guyyee kutiraati lita aanaa jaallaa ganda ajjee duwwaa tokko jedhama ayyee eessa amma eessa jirta Liibiyaa jira ayyee dhageessetta ganduma tokko ijoolleeni ganduma tokko ayyee rabbi sina baasu sagaleen keessan uummata biratti dhaga'amaa jirti dhageessisan jira waan obboleessi keenya tokko siidhaamu dhaggeeffadhu dirree dhaamiif maal sin jala bitaa sagaleen kiyyoo si dhaga'ame namni isin qarqaaraa jira jedhanii yoo isin gaafatan hin bahin jedhaan nama hin qabnu jedhaani
malee nu gargaaraa jira yoo jettaniin walumaan beeknatti keessattuu mamnee falaxamnee agarre waan ta'eef nu gargaaraa jira yoo jedhaniin hin dhiisan haga birrii san buutu sa'aa 24 tuman. Kanaafu nu nama takkan qabnu jedhani hagamu beenfaa ani dubbiseen jira tokko kana maaliif dubbatu wayii naanaasee jennaan obboleessoo natti hin dawwalin jeen duraan awaana kana keessaa dhaabbadhee natti hin dawwalinaa bilbila kiyya eessaa fuutan jennaan intaloo tokko kabaaletti intala baalee tokko jirti kan biraa kabalattee baati. Qoy amma telegiraamii keessa laaleetan isinii fidaa suma gastiirra isinii fidaa. Ijoolleen mana kootti ateessatti beektaa jennaan waliinan hidhame. Ijoollee arsiiti. Ansiniin ga'uun dhufe baafadhaa jettee jennaan obboleessi Ingilizii jira. Maassi galchee jennaan viidiyoo baatee dubbatti jedhee itti lolaa ture. Amma intaloo sanatti bilbileen telegiraamii keessaa lakkoofsa sii qaba. Yoo dhagahaa jiraatte obboleetti kottuuti ragaa ba'ii ijoollee kana biraa akkatti baate dubbadhaan ijoollee baaleetti viidiyoo baate dubbatti dhalattuu naannoo kanaati baalee keessa. Ijoolleen kun qabamanii Liibiyaa keessa jiru dhugaadha waliin turre kafaladheen ba'e. Oromoo ragaa jaraa ba'uun dhufeettee ragaa ba'aafii jirti. Hin dhufti mucaan isiin ragaa baatu dhuftee. Galatooma kalaas bakka isinii dawwallaa quba wal qabaannaa ummata kadhataa jirraa masgiida kadhataa jirraa betekiristaanii charchii waa hunda kadhataa jirraa birrii tokkoof lama yoo namni rabbi isinii buusee carraa keessan ta'ee maallaqni argamte kafallee sin baafna. Yoo maallaqni hin argamne waa tokko gochuu hin dandeenya. Bro, du'aayi bichaa godhadhu. Du'aayi qofa godhadhu shi du'aayi godha. Marillee maana tuman jettee sitti hin dhagaamin eega takka karaa Liibiyaa baate uleen baratamaa waan ta'eef sitti hin dhagaamin. Kaardiin koo yuucciteera. Amma maali beekaatan kana jedhaa jira. Yoo amma kana jenne malee garaan beeka dallala yeroo naasoo garaan jabaadhaan maal yoo barbaadde natti hin dabalee addaa kaas hin jenne hin gadda. Maal obboleessa koo maan ta'in hin jenne kun hin beeku waan hin jenne. Hin beeku Itoophiyaadha Oromoodha kalaas ani hin beeku akkasitti yoo taasofte malee yoo garaa laaftee intanaatti ammas bor waa biraa si gaafata maallaqa lamii si gaafata nan beeka amala jaraa ana caala beeku hin jiru. Sagantaa jaraa sabtii dhufu yoo qabne maal sinitti fakkaata Oromoo. Mucaa wayisitti ma awwala birrii 300 nu gaafatanii mucaan arra 300 gaafatanii ganama maaf faamilii dawwaleen ajjeesaa gizuma san galchaniif 300tti achirraa fuudhanii 200 dabalan. Haga 800 of mucaan san osuma nu achi keessatti nu 800 of nu dammoo 300 awwala nu gaafatan san bichaa kafallee baane turree achi keessa. Arra birrii si gaafatanii arra galchinaaniif bakka faamiliin isaa jiidha qabaa biloo magaazina bichaa sii qayyaran mana bichaa sii qayyaran. Akka ijoolleen akka namni tokko harkaaraan jiretti akka nama hin qabneetitti. Yaa atilee mu beekiseetti dawwaltee waa'ee maallaqaa wajjin naasan ijoollee nagaa guddeen bichaadhi. Laala ani yoo dawwalan iyyuu kaasu danuu maaliifi amala warra Liibiyaa gatiin beeku jennaan nama hedduu achi keessaa baasee. Saahiba waan ijoolleen si dawwaltuu feetaa hin beeka dawwalaa jedhanii ni tuman. Yoo ati sim jettee teette sin dhiisan. Silkii si kennanii dawwal sin jedhan ijoolleen si dawwaltee nagaa si gaaf bakka nagaa bichaa si gaafattu waa'ee birrii jedhe afaan Oromoo beeti. Okay. Yaa yoo si dawwalti jalaa dawwalaa jedhanii tumanii nama tuman achitti. Olbaga jedhi kun sadii intalli tokko jirti intala jimmaati afurii. Jaraa birrii miiliyoona 3,500. Waalaikum assalam qoy abdii ko fixeen kaa.